Yooyaa shamarra kafuun hordoftoota F5 irraa yerootti dirree yaadaa simbiraan geenyu irra geenya jirra. Dirree yaadaa keenyaan akkuma kanaan dura baratame namoota siyaasa keessatti hirmaannaa qaban abbootii gadaa namoota koomiin irratti ka'uutti dhiyeessuudhaan gaaffiiwwan isaaniif qabdan irratti isaaniif dhiyeessina. Har'as nama guddaa tokko nama jabaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Namni kun Qondaala Adda Bilisummaa Oromooti. Koloneel Gammachuu ayyaana waliin turtii taasisna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jedha. Qophii kana qindeessuun kan isin faana turan Mubaarak Bashir, gama ogummaa kaameraaf teeknikaan Lammii Solomoonii fi Roobsan Dajanee nu faana jirti. Waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Baga eegdan. Koloneel Gammachuun hidhaa keessan yeroo Eertiraa dhuftanii hidhamtaniin huqqattaniitu kan isin baatan akka malee hidhaa isaa ammaa kanaan immoo furdattanii baatanii jijjiirama maaltu jira? Jijjiiramni jiru jireenyuma. Oromiyaatti qofa malee erga federaala seenne keessumaa Meeksikoo, Qilintoo nama rakkisuun, nama beelessuun, nama dheebessuun hin jiru. Kan hin fooyya'e baatii ja'a yeroo Meeksikoo turedha. Namni nu gaafata, nama baay'eetu nu gaafata. Nyaata rakkoo hin qabnu, dhiqannaa rakkoo hin qabnu, bakka ciisaa rakkoo hin qabnu, poolisiin namatti hin dubbatu, naamusa gaarii qabani. Isa dhugaa argachuun akka jirutti ta'ee jechuudha. Dhugaa argachuuf dhugaa dhabuun akka jirutti ta'ee qabiinsa mana hidhaa kee bulchiinsi mana hidhaa sanaa keessumaa ka Meeksikoo ka Qilintooyyuu baay'een galateeffachuu barbaada jechuudha. Baay'ee nama kabaju. Uummati keenya immoo gaafa duraa sana dubbiinuu isaa ifa miti. Namni waa namaa fiduyyuu baay'ee xiqqoo jireenyi rakkisaa ture. Isa ammaa kana karaa jireenyaa humayyootu rakkatiin hafne ergan federaala dhufe jechuudha. Hidhaa keessan yeroo darbeef kan amma wal bira qabeetan kaasa yeroo darbe yeroo hidhamtanitti muummicha ministeeraa waajjira isaaniitti waamamtanii argattanii dubbistaniitu kan isin turtanii isin gaafataniitu kan isaan turanii achi erga baatanillee muummichi ministeeraa dhimma biyyattiillee waan quba qabu natti hin fakkaatu jechuudhaan miidiyaaleedhaaf yaada kennitanii turtan. Isa ammaa kana eenyu wajjin wal argitan namni isin dubbisee jira laata? Hin jiru lakke. Qondaala mootummaa keessa namni dubbisee hin jiru. Tole egaa gara Adda Bilisummaa Oromootti akka Qondaala Adda Bilisummaa Oromootti yeroo Eertiraa irraa walii galtee gootanii galtan keessaa tokko jaallawwan achi buuteen isaanii dhabaman akka barbaaddan waadaa galtanii turtanii mootummaanis Adda Bilisummaa Oromoo waliin nan barbaada jechuudhaan muummicha ministeeraallee dabalatee dubbachaatti kan turanii mee waan nadhii gammadaa maalirra ga'e walii galteen keessan immoo maalirra jira? Walii galtee isa kana qofaa otoo hin ta'in walii galtee hunduu ni diigame. Kana gochuu fi heeraaf seera biyyatti eegdee waliin hojjechuu bakka adda baatutti adda baatee irra guddaa immoo waan nageenyaa irratti, waan haqaa irratti, waan barnootaa irratti, waan biyya guddisuu irratti waliin hojjechuun jiraachuudha mala ture. Namni ideoloojii fedhayyuu haa hordofu, paartii fedhayyuu keessaa jiraatu. Jaallan achi buuteen isaanii dhabaman waliin barbaaduun haafuuti ergasiyyuu kan achi buuteen isaa dhabame baay'eedha. Erga nuti walii galtee kana goone galleeyyuu eessa jira amma eessatti hidhamee lubbuudhaan jira moo hin jiru namni nuti hin beekne baay'eedha miseensa Adda Bilisummaa Oromoo. Isa duraa waliin barbaadu na hafuuti jechuudha gabaabaatti akkasumatti sitti. Toleme asirratti walii galtee masina Eertiraatti taasistanii wal qabate xiinxaltoonni siyaasaa hedduun isaanii Adda Bilisummaa Oromoo walii galteen sun ta'eefitu hin taane muummichi ministeeraa yookaan immoo Itiyoophiyaan Eertiraa waliin walii galtee waan taasisaatti jirtuuf bakka dhaabbatee lolu yookaan immoo bakka teessoo godhatu dhabeetu muummicha ministeeraa waliin osoo hin jaallatin walii galee jedhu. Dhaabbatanii lolu duris nuti Eertiraarra dhaabbannee lollu waraanni keenya biyyuma keessa ture. Waajirri hayyuu duree Asmaraa haa ta'u malee hooggantoonni keenya qondaalonni Adda Bilisummaa Oromoo miseensonni gubii sabaa miseensi shanee gumii hedduun biyya ambaa biyya adda addaa keessa Keeniyaa, Ogaandaa biyya fagoos jiraachaa turanii biyya keessas turani. Fakkeenyaaf kora isa gara dhumaa 2017 Eertiraatti taasifne irratti miseensi gumii sabaa 15 biyya keessaatti filatame. Ka biyya keessa jirudha jechuudha. Ka ifaan beekamu kan hin beekamne icciitiidhaan ka hojjetu. Kanaaf nuti biyyi sun sana booda otu feeneyyuu akka nuun taane inni beekna. Garuu callumannee miti ka dhufne. Assees gooneeti. Uummati akka gallu barbaade. Uummati guddaan akka gallu barbaade jijjiirama kana
qeerroo dargaggeessa Oromootu fide jijjiirama kana firii akka tolfatu ABO'n uummata isaa faana jiraachuun barbaachisaadha jennee amanne jechuudha. Uummata faana itti dhiyaatee jiraachuun barbaachisaadha jennee amanne akka amma ta'e kana ta'a jennee si yaadne dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Rakkinni jiraachuu mala haasofne irraa hidhamuun iraarfamuun waan tokko tokko qabsoo karaa nagaa keessa jiraachuu mala garuu haga ammaa kana deema jennee hin yaadne walii galteedhaan dhufne mari'atamee murteedhaan. Of course ani murtee sana keessatti hin hirmaadhu kan kana murteessu warra Shanee Gumii fi warra Gumii Sabaati. Garuu immoo akkasitti murteessu sadarkaadhaan nuu ibsanii nullee irratti mari'anne miseensi barbaachisummaa isaa irratti mari'anne gaafa walii galtee sana ammoo anu technical advisor ta'ee irran ture gaafa lammaanfaa Warqineenfaa dhufanii galuun barbaachisaadhuma jennee mari'anne jechuudha. Mee akka xiinxaltoonni kaasan akka Monsela jedhee dhiibbaan mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa walii galanii yookaan immoo walitti dhufeenyi isaan yeroo sanatti taasisan adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa uumeera laata dhugumaan? Haganna ni quba qabutti nuu fi mootummaa Eertiraa gidduu namni jiru konoleela tokko jira. Fasiliteetar ta'ee mootummaa nama Eertiraa jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaanna. Warri siyaasaas jiru. Warri siyaasaa Eertiraa, warri mootummaa jiru, paartii jechuukooti. Warri kuni mari'achuu akka qabnu, walitti dhiyaachuu akka qabnu, gidduu keenya immoo akka nu gargaaran kana qofaa nu haasofsiisaa turan. Hamman ani quba qabutti. Yeroo hayyuu duree bira dhaqanis quban qabaa. Ana waliinis guddaa walitti dhiyaanna. Amma haalli jijjiiramaa waan jiruuf carraa kanatti fayyadamtanii qabsoo karaa nagaatiin uummata keessan ijaaruu, uummata keessan gara barbaadanitti adeemsisuun carraa gaariitu argame jedhanii kana haasa'uu isaaniin beeka. Dhiibbaa biraa quban qabu. Addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti galeellee rakkoowwan hedduun isa mudateera. Keessaa tokko immoo waajjiraaleen isaa cufamu, qondaaltonni isaa hidhamuun warreen adda durummaadhaan kaafaman keessaati. Mee sanaan alatti addi bilisummaa Oromoo erga mana hidhaa seentanii jechuudha. Bakka lamatti cabeera jechuun hawaasa keessatti dubbatamaa tureera. Sanaan wal qabatee gareen tokko adda hin cabne tokkummaa majjira wal dhabdee yaadaate kan jedhan jiru. Gareen dubbachuu irraaf qusates ni jira. Mee Koloneel Gammachuun maal quba qabdu addi bilisummaa Oromoo adda cabuu isaatiif yoo adda cabeera ta'e Koloneel Gammachuun eessatti caban? Dura addi bilisummaa Oromoo adda hin cabne. Hooggantoota keessaa namoonni murtaa'anii mootummaatti galani. Kun immoo mirga isaaniiti. ABO'n naga'e jedhanii keessaa bahanii mootummaa waliin hojjechuun jireenya isaanii ooffachuun mirga isaaniiti. Adda cabe ka jedhamu caasaa olii qabee haga gadiitti yoo lamatti qoodamedha. Hooggantoota kanaan ala miseensa tokkollee fudhatanii ba'anii hin qaban. Qondaalota muraasaa fi hooggantootatu ba'e. Inni kun ABO keessatti yeroo duraaf ka ta'e miti. Yeroo dheeraa ta'eera. Namni kana dhiibu ni jira. Wareegama qabsoon karaa nagaa gaafatu sodaachuun jira. Ifachuun jira. Dantaa adda addaatiinis ni bitama ilmi namaa. Anuu fi koo boru maal akkan ta'uun beeku. Har'an si faana jira. Kanaafi ani miseensa adda bilisummaa Oromooti. Warri adda bilisummaa Oromoo keessaa bahan immoo jira. Kana gabaabaa kan mansitte. Mee hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo eenyudha? Daawud Ibsaati. Gareen nama biraa maqaatti dha'an jiru. Keessattiyyuu yeroo mana hidhaa jirtanii dhagaa tarii quba qabdu hidheetumaan kan inni isinii kaasaatti jiru. Hayyuu dureen haaraan filameera jechuudhaan waajjirri adda bilisummaa Oromoo keessatti korri geggeeffameera yaada jedhu ka'aa ture. Miidiyaalee irras deemaatti kan ture. Sana isin akkamittiin quban qabdanii laata? Erga duras wanti xiqqaanuman dhagaa erga baheen akka dhagayetti kora sana boordiin filannoo biyya kanaa accepting waan hin fudhanne kuffiseera. Kora adda bilisummaa Oromoo miti jedheera. Mana murtiillee dhaqanii nuufaana miti kan wal falmanii boordii filannoo waliin adda bilisummaa Oromoo isuma duraa beeknaa. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Daawuduma Ibsaa beeknaa jedhaniiru sakaraa seeraa ta'e. Sakaraa seeraa ta'e. Akkasittidha jira amma. Tole mee asirratti keessattiyyuu Oromiyaa keessatti deeggartoota bal'aa qabaachuudhaan sanaan alatti immoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin hawaasni bal'aan hidhamaa itti rarfamaa tureera. Dhiibbaan qabu laata?
yaadonni akkasii yeroo ka'an adda cabaniiru jedhamee hawaasa keessatti yeroo odeeffamuu fi hawaasni yeroo ittiin burjaajeffamu dhiibbaa deeggartoota keenya irratti hin qabu jettanii yaaddu. Dhiibbaa ni qaba namni tokkoyyuu namni tokkoyyuu maaliif haga danda'ametti firuma dhabaa ifachuu qabda. Ufitti dabaluu qabda of keessaa baasuu miti. Immoo yeroo tokko faayidaas qaba. Namni ati akka goote ofirraa gaggeessitu dhabde ofiisaa hosi keessaa bahe immoo injifannoodha. Namni public figure ta'e ABO keessatti uummati beeku asiis rakkisaa akkatti uummatatti himtu rakkattaa inni immoo hosi keessaa bahe injifannoodha. Inni obbaafattaa jechuudha. Sigalee garuu akka pirinsipilitti nama of keessa harcaasuutu hin ta'in isa dadhabes isa laafes jabeeffatanii gorfatanii waliin itti fufuutu qabsoofis uummataafis barbaachisaadha. Yoo hammaate garuu waan inni godhamu hin jiru jechuudha. Yoo hammaate dhumarra ga'e waan adda ba'uudha waan inni godhamu hin jiru jechuudha. Kan akkasuma. Toleme egaa isinis quba qabdu keessatti yeroo Eertiraa turtan keessa maqaa adda bilisummaa Oromootiin namoonni hedduun yoo Oromoof dubbatan jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo waliin yoo quba waliin qabaanne illee maqaa adda bilisummaa Oromootitti hidhameetu kan hidhamaa turanii, kan ajjeefamaa turan, kan hiraarfamaa turan. Mee yaadonni akkasii maalirraa maddottanii yaaddu? Namni Oromoof dubbate adda bilisummaadha gaafa jedhamu yeroo hedduu dhageenya waan ta'eef. Kan egaa galata isaanii haa ta'u guddaan isaanii lubbuudhaan hin jiranii warri koozii kana ol fannise Oromoon akka kana dhiisne godhanii fannisani. Kana jechuun kaayyoo adda bilisummaa Oromoo. Garuu Oromoon Oromoo jennee waamnu nuti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo irra jechuu hin danda'u. Falmachuu dhiisuu hin danda'u. Waan dhugaa isaati, waan biyya isaati, waan egeree ilmaan isaati. Kanaaf kana falmachuuf miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uun dirqama miti. Akkuma atuu jette kan hin ani beeku Oromoo ashabbaarii jedhamee bara wayyaanee hidhame keessaa Piroofeesar Mararaa qofa natti fakkaata. Kan ABO'n jedhame. Baqqalaa Garbaafaas KFO'dhuma ta'anii ABO jedhamanii itti hidhaman. Olbaanaa Leellisaa fa'aa, Gurmeessaan fa'aa, miseensonni KFO irra guddaan ABO'dhuma jedhamanii himatani. Dhugaa waan ta'eef dhugaa Oromoo arguun fidaniiti ABO'tti hidhani. ABO'tu dhugaa Oromoo gaafate. Sababa biraa homaatu hin qabu. Mee yeroo dhiyooyyuu haa furannuuti qaamolee mootummaa keessaallee namoonni dhimma Oromoo irratti yeroo dubbatan oneg noossu yeroo jedhan sababa biraarraa ni dhageenya. Yookaan immoo yoo oneg deggaafi na'u afaan isaaniitiin yeroo isaan jedhan ni dhageenya. Tariitii tooftaa ittiin nama tokko xiqqeessan ta'uu danda'a laata moo maaliif sababa biraarraa moo akkasitiin ilaalamatanii yaaddu? Inni sodaadha. Sodaarraa akka naashinaalizimii Oromoo ka guddise kaas geessise qooda adda bilisummaa Oromoo qabu ka qabu tokkoyyuu hin jiru. Qaamni kamuu afooshaanuu qooda qaba ganda keessatti manni barnootaa barsiisonni qooda qabu jaarmiyaaleen Oromoo KFO'n fa'aa qooda qabu haga adda bilisummaa Oromoo qooda ka qabu hin jiru. Kuni beekamaadha. Warri Malcaaf Tuulamaa qooda guddaa qabu. ABO'n achi ba'ee irra guddaa achi keessaa dhufe. Naashinaalizimiin gaafa guddatu iji namaa gaafa banamu dhugaa keeti falmatta. Egeree ilmaan keeti egeree qe'ee keeti yaadda. Argitee gaafa iji si banamu haga fedhe beelli hammaatu. Haga fedhe dheebuun hammaatu. Ati ilma kiyyaa miti amma biddeena kee boruu liqeeffadhee nyaadhu. Qe'ee kee boruu dhibbisee irra siree bal'aarra hin ciisu waan maafeetu hafa malee. Kun immoo biyya guddisa. Ilmaan guddisa ilmaantu abdii horata. Ilmaan keenya gaafa abdii godhatanii ilmaan keenya gaafa qe'ee godhatanii warri akka ameessaatti Oromiyaa ilmatanii sodaa keessa seenu. Kanaaf nama waan dhugaa Oromoo arguuf yaaluu fi arge ABO'dha jechuun isaaniif dhugumadha. Sodaarraa madda ka halagaa jechuukooti. Inni ka halagaa sodaarraa madda. Tolega waan hedduu kaasuu dandeenya adda bilisummaa Oromootiif wal qabsiisne hojiin hin hojjetes barri hundeeffama isaatis hedduu dheeraa waan ta'eef waan hedduu kaasuu ni dandeenya. Mee yeroo baay'ee isin ABO'f Oromoon firan qabu jettaniitu dubbattu. Maalirraa jettan?
Itoophiyaaf Oromiyaa. Itoophiyaan Oromiyaa fi saama seenadha. Oromiyaan garuu Itoophiyaaf sa'a taadhiidha. Taadhii jechuun kan amma walirratti dhaltu. Otuma isa kana ilmattuuti ammallee dhalti. Si galee warri biyya keenyaa warri ollaa keenyaa immoo imperaalistoota. Uummatoota kibbaa akkuma Oromoo hireensaa Oromoo fakkaatu irraa kaafee Somaalee Affaar warra kana irraa kaafee Absiiniyaan imperaalistiidha. Biyya humnaan cabsitee qabatte kanaaf fira taatee bilisoomsiti jedhameen eegamu. Bilisummaa ishee deeggarti jedhameen eegamu. Warri fagoo immoo karaa amantaatiin, karaa faayidaa dinagdeetiin, karaa ji'ogiraafiitiin Itoophiyaan kun akkasitti keessumaayyuu biyya kiristaanaa jedhamte akka jiraattu barbaadu. Itoophiyaan biyya kiristaanaa ta'uu baate maal ta'a beektaa? Karaa bahaa Somaaleetu jira Musliima. Karaa dhiyaa Sudaantu jira Musliima. Warri impaayera kiristaanaa addunyaa kanarratti tiksuu barbaadu Absiiniyaan koloniidhaan biyya qabatte kana qabatte akka jiraattu barbaadu. Abaawoon immoo bilisoomuu barbaada. Oromoon immoo bilisoomuu barbaada. Kanaaf firan qabu. Firri isaa waloo isaati. Ofii isaa jechuudha. Bilisummaa akka jennu Oromiyaan biyya turte. Weerara Absiiniyaa dura. Humnaan cabde. Itoophiyaan impaayera ammayyuu maqaa tolfatte malee. Inni kuni hiree murteeffannaatiin, hiree murteeffannaa uummataatiin lafti Oromiyaan weerara Minilikeen dura Oromoon irra jiraachaa ture harka Oromoo seenee Oromoon biyya yoo ta'edha. Biyya. Oromiyaan nuti bilisoomne ka jennu Oromiyaan biyya mataa ishee dandeessetti yoo deebitedha. Humnaan cabde, humnaan gabroomfamte inni kuni karaa nagaas haa ta'u karaa humnaa. Akka haalli dirqisiisetti lafti Oromoon weerara Absiiniyaa dura irra jiraachaa ture. Biyyi isaa, sirni siyaasaa isaa, sirni bulchiinsa isaa, daangaan isaa kabajamee kan Oromoo ta'e Oromoon mootummaa dhaabbatedha. Waraanni Ingilizii baay'een isaa nama Hindiiti jeneraalonni isaanii. Gaafa isheen Hindiin koloneeffatte, gaafa isheen addunyaa koloneeffattee jirtu. Si galee Hindi ka Ingilizii warri Hindi garuu Ingilizii eessa akka isheen jirtu iyyuu hin beekan. Warri Xaaliyaan bara Eertiraa bitanii waraanota qondaalota waraanaa hedduu lola kaaba Afrikaa irratti hirmaachisaniiru. Eertiraan kan Xaaliyaanii uummata Eertiraa garuu Xaaliyaan eessa akka isheen jirtu iyyuu hin beekan. Si galee kanaaf Oromiyaan kan Absiiniyaati. Garba Absiiniyaati. Si galee Oromoon garuu Absiiniyaa keessaa baala muka bunaa tokko illee hin qabu. Mee asirratti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan hin qabsaa jedhee biyya keessatti galeetu kan inni jiru. Biyya keessatti gaafa galu filannoo irratti hirmaachuun kallattiin ittiin qabsaa'u keessaa isa tokkodha. Filannoo irratti hirmaatee yoo injifate Oromiyaa kutuuf immoo Itoophiyaa kana bulchuuf adda bilisummaa Oromoo. Oromiyaa gara bilisummaatti geessuuf hiree murteeffannaadhaan karaa nagaa. Sila sitti meera. Karaa nagaa yoo ta'e hiree murteeffannaa uummataa riferendamiitu gaggeeffama. Itoophiyaa bulchuuf otoo hin ta'in bilisummaa Oromoo faasiliteet gochuuf karaa nagaa. Caffee Abaawoon caffee yoo ijaarrate Oromiyaa keessatti caffeen suni hiree murteeffannaa uummata Oromoo faasiliteet godha. Akka seerri biyya kanaa eeyyamutti. Heerri biyya kanaa ni eeyyama bara. Biyyi kun hanga bilisummaatti uummati tokko hanga bilisummaatti mirga qabaa hidhee eeyyama. Akka sanatti faasiliteet gochuuf malee mootummaa Itoophiyaa ta'uuf miti. Tolemee haasaawwan keessan keessaa irra hedduudhaan kan hin dhagahu yeroo isin haasaa taasistanii dhimma tuulamaa lafa isin ittiin dubbanne hin jiru. Keessattuu erga biyyatti galtanii buqqeensa tuulamaatii fi waa'ee kamiseellee ni dubbattu. Mee maaliif ijoo dubbii keessanii godhattu yeroo hedduu dhimma tuulamaaf dhimma kamisee? Sababa lamadha. Tokko an akka uummata tuulamaa irratti lafa isaarraa buqqa'ee hin jiru. Akka uummata tuulamaatti ka buqqa'ee hin jiru. Lafti amma irra jirru kuni Finfinneen kuni lafa warra tuulamaati.
Adaamaan ka Tuulamaati. Naannoo Finfinnee kana warri jiran amma babal'achaa jiranii Oromiyaa magaala Oromiyaa adda jedhamanii jiran kuni lafa Tuulamaati. Oromootu irraa buqqa'e. Namni achii buqqa'e sun eessa jira? Nyaatee haa buluu, dhugee haa buluu, haa baratu, hin baratiin hafee lubbuudhaanuu jira eenyu beeka? Eessa jira namni kun? Kuni waggaa 100 walitti aansee deeme jechuudha. Qabeenyi immoo lafa caalu hin jiru. Lafti depreciation hin qabu beektaa? Qabeenyi lafa caalu hin jiru. Abbaan qabeenya guddaa hiyyoomeeti. Abbaan qabeenya guddaa hiyyoomeeti. Inni fagoodhaa dhufe irratti sooromee abbaan lafa sanaa bakka inni ga'e iyyuu hin beekamu. Kanaaf Oromoon inni kaan hin miidhamne jechuu kootu hin ta'in Tuulamni akka malee miidhame. Akka malee miidhame. Tuulamni lafa isaatti deebi'uu qaba. Qe'ee isaatti deebi'uu qaba. Lafti Sharaateen irra jiru kuni ka eenyu akka ta'e warri Tuulamaa beeku. Lafti Giyoon irra jiru kuni lafa eenyu akka ta'e warri Tuulamaa beeku. Yoo namichi gaafa si akaakayyuun hin jiru ta'e dhalli dhalaa jira. Lafa dhalumatu dhaala. Nagaa biyya kanaafis murteessaadha. Yoon dhugaan kun hin deebi'in nagaan biyya kana jiraachuu hin danda'u. Guddinni illee jiraachuu hin danda'u. Waan waggaa 3-4 dura dargaggeessi biyya kana gochaa ture argite miti. Waan dhugaa dhabeef. Dhugaa dhabee muufate. Kanaaf inni kaan hin miidhamne jechuutu hin ta'in Tuulamni akka malee lafa isaarraa dhiibamee akka malee faca'e. Caffeen Tuulamaa lafuma caffeen Tuulamni tumetti deebi'a. Bakki amma irratti irreeffannaa jirru kuni of course wanni irraa fagoo miti maali Giyoon irraa fagoo miti. Garuu namatu nuu murteesse ka dhimmisaa san ilaallatu kennaa nuu kenne. Caffeen Tuulamaa bakka inni murteesse jira. Isatti immoo ni deebina. Wareegama fedhe gaafata, bara fedhe gaafata. Caffeen Oromoo waliigalaa ka murteesses, caffeen gosa addaa ka murteesses, hani Horroo Bulluqitu jira, Odaa Bisiltu jira, inni warri kaanis jiru miti, bakki irreeffannaas jiru. Warri caffeen murteesse bilisummaa jechuun warra kana waliin. Tole egaa kan Wallootti haa dabarruuti. Mee ijoo dubbii kan isin godhattaniif Walloo akkuma sila isin gaafadhe maalirraa ka'eetu hawaasni kun immoo amma maalirra jiraatanii quba qabdu? Walloo waggaa 700-800 ol Absiiniyaa wajjin Walloodha. Qofaasaa akkasitti xiqqaachaa dhufe warri himanuu warri iluu booranni Walloo Amaara ta'e amma. Godina tokkotu hambaan hafe. Warri sun Amaara akka ta'ani namni Amaara waan ta'eef miti. Ni jijjiirame. Akkuma jirutti jijjiirame. Gaafa Atsee Yohaannis Matammaatti warra Arabaa lolu ilmaan Walloo warra Arabaa sana waliin Yohaannis lolan baay'eedha. Lakkoofsaan guddaa jechuudha. Maaliif yoo kiristaanan taatu ta'e biyya kee gadhiisi. Naa gadhiisi jedhanii lachuu murteessan Minilikis Yohaannisis. Sababa kanatti baddaansaa kiristaana ta'e Amaara ta'e jechuudha Oromoodhumti. Amma Amaara jalatti bula. Isa hafe kanatu isaan gube. Uummata xiqqaa tafe, godinaa takka tafe, godina Kamisee, Oona torba. Oona kana tafe. Inni kuni maqaa Oromootiin as maaliif jiraata ka jedhu yeroo baay'ee irratti duula. Akka dhuunfaatti maal gochuu dandeessu? Qabsaa adda bilisummaa Oromooti uummata biratti dhageettii qabdu maal gochuu dandeessu Walloodha? Nuti hojiin keenya uummata dammaqsuu, uummata ijaaruu akka wal bira dhaabbatu gochuudha. Kun immoo akka dhuunfaatti miti, akka jaarmiyaattidha. Kan inni akka dhuunfaatti hojjedhu hin jiru. Dirqama hunda dhaabarraa fudhadheen hojjedha. Dirqama koo immoo ba'uu dhagaa. Hojii kana irratti ramaduu dhiisuu danda'a. Mee kanaan irratti gaa mee warra Wallootiif miidhama isaanii tiinalatti jechuudha. Maal gochuu qabu jettanii hawaasa Wallootiif dhaamtu nu daawwachaa jiru waan ta'eef. Walloo Oromoof gosa addaati. Akkuma dura jedhe cufaa balbala gabrummaati. Fakkeenya jagnummaati. Fakkeenya sabboonummaati. Duwwaallee yoo ta'uu baate waa xiqqoollee Oromoon gargaare ufuma isaati gosa kanatu qofaasaa
waan gara kaabaatii gara Oromootti dhufuu kana ofirraa faccisaa jiraate. Uummati kuni ijoolleesaa barsiisuu qaba. Dur ijoolleen koo baratte Amaara taati jedheeti afaan Amaaraatiin baratu miti. Amaara taati jedheeti ijoolleesaa iskuulan geessu. Amma ijoolleen afaan Oromootiin baratti. Ijoolleesaa barsiisuu qaba. Yoo baratan ija banatu. Qawweedhaan loluu qofti gahaa miti. Jagnummaa qofti gahaa miti. Amma lolluu teekinooloojii ta'eera. Lolluu beekumsa guddaa ta'eera. Kanaaf akkuma sabboonummaadhaan ofirraa gabrummaa roorroo ofirraa ittisuudhaan Oromoof fakkeenya ta'anii barnootaan boodatti hafaniiru. Baay'ee na gaddisiisu, baay'ee nama raru. Sababni boodatti hafan waan barachuu hin dandeenyeef waan dadhabaniif miti. Barnoota Amaaraan barannu jedhaniiti. Iskuulli dur afaan Amaaraatiin barsiisa miti. Barnoota Amaaraan barannu Amaaraan taanuu jedhaniiti. Amma barnoonni afaan Oromootiin roorroo jalayyuu ta'anii dhibee jalayyuu ta'anii barachuu qabu. Walloo yoo barnoota guddaa qabaate waan ajaa'ibaa tolchuu danda'a. Ilmaan walloo baradhaan jedha kanu. Tole gama nageenya biyyattiitti deebina. Nageenyi biyyattii keessatti akka dhabamee jiru gama mootummaatis mormiin qabu gama hawaasaatiinis mormiin hin jiru nageenyi hin jiru biyyicha keessattiyyuu Oromiyaa keessaa fi kaaba biyyattii irratti gaaga'amiinsi waraanaa uumameen rakkoon buqqa'insaa beela hamaa mudateetu kan inni jiru. Mee rakkoo nageenyaa kana keessa maaltu nu galche jettanii yaaddu eessaan immoo baana? Kana waggaa 2-3 dura dhuunfaadhaanis waltajjii uummataa irrattis lallabne maddi nagaa dhabuu biyya kanaa dhugaa dhabuudha, dhugaan dhabamuudha. Dhugaa fi nagaan halkan tokko warra adda bulan miti. Uummati dhugaa dhabuudhaan nagaa dhabe. Dhugaan yoo bakka ittiin deebi'in yoomiyyuu nagaan hin dhufu. Nagaan kun yeroo tokko tokko waan qabbanaa'e fakkaata. Yeroo tokko tokko inni hammaata. Inni tooftaa warri Itoophiyaa bulchan akka itti bulchanitti irraati malee takka nagaa argatte hin beektu biyyi kun. Takka bara Haayile Sillaasee nagaan arganne, bara Mangistuu Hayilamaariyaam nagaan arganne, bara Wayyaanee nagaan arganne, ammallee nagaan hin jiru. Wal immoo caala. Inni caalmaan kun kan dhufe akkatti warri biyya bitan kuni warri biyya bulchan kuni istiraateejii taaktikii isaan ittiin uummata kana bulchantu addaan bahii waan qabuuf nageenya irrattis yeroo tokko ni hammaata yeroo tokko ni fooyya'a. Itoophiyaan uumamtee takka nagaa argattee hin beektu. Amma akka malee hammaateera. Akka malee hammaatee Itoophiyaan itti fufti moo itti iyyuu hin fuftu akkama jirtu kanatti jedhee hundi keenya iyyuu akka gaafan nu taasiseera. Waggaa 3-4 dura walgahii uummataa irratti lolli dura Oromiyaa irratti labsame. Oromiyaa irraa iyyuu bakka murtaa'e. Gujii fi dhiyaa Oromiyaa irratti. Amalli lola kanaa Oromiyaa qofa irratti hin dhaabbatu gaanfa Afrikaa gubaa. Lolli kuni gaanfa Afrikaa gubuuf deema dhaabaa. Humna qabduu jedhanii kadhanne mootummaa. Akka amma argaa jirru kana ta'e jechuudha. Maddi nagaa dhabuu dhugaa dhabuu biyyattii irraati maddaa. Dhugaa fi nagaatu adda adda jiraachuu hin danda'u jedheen sii deebisa. Tole waraanni kun egaa akkasin kaastanii iddoo hedduudha kan inni jiru. Kan Oromiyaa irraa akkuma gaaffiitti isinii kaasuuf humni hidhatee jiru jira. Amaara irraa hidhatee hawaasa kan buqqisaa jiru faannoo jedhamuun kan waamamu ni jira. Yeroo gargaraatti gareen kun al tokko tokko bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatti yeroo inni hidhatee dubbatu ni argina. Yeroo tokko tokko immoo qaama nageenya Amaaraa qofaaf falmu yeroo inni ta'e mul'atus ni argama. Garuu ejjennoo jabaan gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hin jiru tarkaanfiin irratti fudhatamaa hin jiru jechuudhaan immoo hawaasni yeroo komatu ni argina. Sanas ta'u kana uummanni lubbuu isaa dhabaatti kan inni jiru keessatti gara lixa Oromiyaa kanarra. Mee rakkoon kun akkamittiin furmaata argachuu danda'a? Hawaasni nagaadhaan faannoo irraa akkamitti buluu danda'a jettanii yaaddu? Jalqabuma maddi rakkina kanaa biyyi kun heera irratti waraana tokko qaba. Naannoleen immoo poolisii fi milishaa qabu. Kanaan ala humna waraanaa qaamni qabu hin jiru.
amma biyya kana Oromiyaanis Amaarris Sumaaleenis hanguma waraana federaalaa ka ga'u qabu. Meeshaa guguddaas qabu. Kun heera irratti illee dhorkaadha. Inni kun naannoleen akka wal gaareeffatan akka wal eegan godhe. Amaarri faannoo jaarrate Oromiyaanis humna addaa mataa isaa qaba. Inni an Amaaraaf nan falma jedha. Kan Oromiyaa garuu dheengadda horratti ka ta'e argiteetta. Ona 3-4 amma faannootu qabatee jira. Liyyuu Haayiliin Oromiyaa achuma jira. Gaafa namni dhumoo sana ilmaan eessuman koo torba ajjeesan mana tokkotti. Ka ajjeese faannoodha. Maatii keenya keessaa. Akka addaatti himuuf miti. Mirkaneeffachuudhumaaf ansiin jedhe kan namni argee maatiin nutti mesichee malee akkuma namni dhume dhume. Kanaaf gaaffiin baha Wallaggaa Amaara jala galchuu bara Addisuu Laggasee fa'aa eegalan. Uummati guddaan dhuguma achi jiraata, hin qotata, ollaadhas Gojjam waliin. Gaaffiin suni hangar guutee kiiramuu amuruu Amaara jala buluu qabuu jedhamee ka jalqabe ka ture. Irrattis ijaaramaa ture. Amma immoo gara lollaatti seenamee uummati dhumaa jiraachuu. Rakkoo kana eenyutu furuu danda'a ammatti? Uummanni furmaata waarawaa barbaada. Mootummaa irraas haa ta'u qaama kamirraayyuu furmaatni waaraan maalodha? Amma inni godhumoon godhanii mootummaan naannoo Oromiyaa furuu danda'a. Uummati nagaa barbaada, qeessaa barbaada. Humna hidhatee qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Bakka amma dhumaatiin jiru kana waraanni Oromiyaa jira, Liyyuu Haayiliin Oromiyaa. Furmaata fiduu danda'u. Maaliif akka furmaatan finne otuun sitti hime baay'ee nama kofalchiisa. Bakka gaafa duraa kiiramuutti hagamsatti lammata immoo boneetti dhumaatiin kun yeroo godhu bakka ittiin dhaladhee guddadhe waan ta'eef nan beekan. Saqalaa magaala onaa waraana guddaatu jira waraanni humni addaa Oromiyaa. Dhukaasiin dhaga'ama. Waraanni yoo fiige hidhannoo guutuutiin daqiiqaa 10 caalaan fiigu. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana maaliif akka jaallisee hin beeku. Qondaalonni warri humna addaa ajajan Oromoodhuma ta'uu isaanii beekna. Wal beekna walakkaa isaanii bara waliin guddan. Maaliif akka jaallisan hin beeku. Lafa amma dhumaatiin irratti ta'u kana akka Abashaatti 93 gaallaa gadaa'ii jedhaniiti warra nafxanyoonni hidhataa ijaaranii Gojjamii Amaararraas ce'isanii uummata rukutan. Na yaadadhaa Faxinoo Daraash jedhamti gaafa humna dafee qaqqabaa Oromiyaan kutaa waraanaa tokko qabdi. Ajajoonni isaanii hiriyyaa kooti. Dachaasaa Bitimaa amma komishineriidhaatti fakkaata. Hiriyyaa kooti isatu duule. Waraana qabatee duule. Waraana qabatee duulee uummata sana ni baraare jechuudha maatirraa. Hidhataan Amaaraa tokkotu nafiin akka achi bahee ce'u godhe. Bara ammaa kanas amma hin beeku amma erga dhiyootii malee isumatu ajaja humna addaa Oromiyaa kana. Amma erga dhiyoo hin beeku of course achirraa jijjiiruu danda'u ta'a. Uummati suni baay'ee isa jaallata ture. Kadhatanii intala durbaa kennaniif intala keenya fuutadhanii. Tole yeroon keenyas deemaa jira. Goola buudhumaa fi rakkoon nageenyaa kana akkamittiin furuun danda'ama? Beela Oromiyaa keessa jirus akkamittiin hawaasni walii birmachuu danda'a? Kanumaan xumurra. Egaa rakkoo nageenyaa kana furuu kan danda'u abbaan dhugaatti deebi'uudha. Isatti deebi'uudhaaf immoo taa'anii mari'achuudha. Itoophiyaan amma garamitti akka deemaa jirtu nama yaaddessa. Itoophiyaa qofatu hin ta'in gaanfa Afrikaa. Kun immoo mootummaatu humna qaba. Boorotu hin ta'in har'a ta'uu qaba. Inni darbe ga'a. Kun yoo furame beelli ni furama. Beela kana lolatu fide. Walitti bu'insa fide namni hojjetachuu dadhabe. Hamma kuni ta'utti immoo Oromoon amma barri toleeraa sooshaal miidiyaatu jira. Bara baraan walii birmachuu dadhabne jedhee bo'uu hin qabu. Wal gargaaruu danda'a. Beela kana dandamachuu danda'a. Inni qabu jira, inni hin qabne jira. Bakka jirutti eegalameeras natti fakkaata. Warra akka jaarmiyaa tolchanii akkamitti akka gargaarsi uummata keenya bira ga'uu danda'u hoogganuu jalqaban jiru. Isaaniin tumsuudha. Waan haaraa nu barbaachisu. Waanuma kun amma biyya alaarraa Tsaggaayee Araarsaa fa'aa waan gochaa jiran tokkoon argaa jira.
biyya alaarraa gargaarsa warra beelee kanaaf akka dhufu. Warruma jalqabe kana jajjabeessuu isaanuma tumsuudha. Uummati keenya wal dhaggeeffachuu qaba. Waanuma hundaayyuu beela qofaa miti. Waan hundarratti walii birmachuu qaba. Mee nageenya irratti mariitu dhimma kana furuu danda'a jettanii marii biyyaalessaa mootummaan jalqabe ni jira. Sana akkamitti ilaaltu sun furuu danda'a laata? Mariin biyyaalessaa kun eegalamuun beeku namni warri eegaluuf jedhee koomishiniin tokko dhaabbachuu isaa quban qaba. Innis dhugaadhaan dhaabbachuu qaba. Innumtu dhugaadhaan dhaabbachuu qaba. Warra filanii waliin mari'atan otoo hin ta'in eela namni wal lolle hin araaramu. Na hubatte namni walitti bu'insa hin qabne hin araaramu. Walitti bu'insi ka jiru mootummaaf TPLF waliin, mootummaaf ABO waliin, mootummaaf KFO waliin. Sigale kan biraas jira. Sigale warra walitti bu'insa hin qabne maadha araarsu. ABO mana hidhaatti naqanii Tigraay waliin lolli inni dhumaa seename. Kanaafi furuu ka qabu bar warra wal loleedha araarsuu qabaa miti. Kanaaf warra wal lolee dura lola dhaabsisuu qabu. Lolli Oromiyaa irraa dhaabbachuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo waliin lola jira. Tigraay waliin lola jira. Namni hidhaatti guuramaa jira. Kun dhaabbachuu qaba. Dhaabbateeti warri wal lolu kun hunduu gara nagaatti dhufee mariidhaan furamuu ni danda'a fedhiinoo jiraate. Inni kun ka ta'uu danda'u koomishiniin kun yoo aangoo qabaate innummoo dhugaadhaan ijaarame yeroo ta'e. Tole galatoomaa ulfaadha. Yaada xumuraa qabaattan immoo carraa isiniin kenna. Yaada xumuraa waan natti na gaggaafatte kana waliin deemaan deemuun beeku kan hin Oromoo jedhuun qaba. Oromoon ilmaansaa barsiifachuu qaba, ofiisaallee barachuu qaba. Barnoonni ija namaati bana. Warruma barateetu ija nu bane nuunis. Warra nu dura barate. Gabrummaadhuma jalatu jiru haga danda'e haga humna isaa horii horachuu qaba. Ofiisaallee wal horuu qaba biyya isaa bal'aa irratti. Ollaasaa Amaara Tagaaruu Sidaama Walaayitaatu hin jedhiin ollaasaa nama hundaa jaallachuu qaba. Gosa isaa amantaa isaa jabeeffachuu qaba. Kanumaan jedha. Galatooma. Fayyaa ta'ii galatan dhabe. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irraa kan daawwachaa turtan dirree yaadaati. Dirree yaadaa keenyaan immoo Koloneel Gammachuu ayyaanaa waliin turtii kan taasisne qondaala adda bilisummaa Oromooti. Kanaan alatti hojiiwwan hedduu irratti nama hirmaateedha. Nama seenaa guddaa qabudha. Isinis qubanii qabdu waan waliin turtaniif galatooma ulfaadhaa qophii kana qindeessuun kan isin faana ture anu Mubaarak Bashir, Roobsan Dajanee fi Lammii Solomoon faana ta'uun qophiileen FIB afaan itti fufuu yeroo gaarii.